tiga tani abo jorro tiga tan gesani woye imboy no politiko imboy ni action wanyate no politiko ati wanyate lensa beauty raba fat imboy indarba kunis indarba ka imboy nati indarba kunis asitti na fulubung indarba kabera mana barisa jira isu dikete man kan simruhi nanu dofa na barisa jira inu magalta abdi dubadda ye imboy nakuma imboy kunis in wadarba indu wato kontatu abdi dubad tesla galcha jol miti sagalen mucayyoon obboleettii kan kooti ani dammoo biyyalleen jiruudha viidiyoon isii har'a ganama na bira ga'e viidiyoo tokko immoo irratti hojjadheef hin jira viidiyoon isii har'a ganama na bira ga'e anuu quban qabu adumaan argeen viidiyoo ta'e kana ani Dubaay hin jira sila obboleetti mateetu quban qabdu irra dhageen obboleetti gara tokko waliin dhalatte leensa obboleessa keeti kun maaki jib dabbot miyut ragaba dulensa obboleetti miyut ragaba ifsu ofsa imbasina bazan jiru miyut ragaba obboleessa keeti abdin leensa wasi obboleessa keeti kun obboleessa miti dha artibar akkasin tiki jib dulaltan obboleetti tiya kabijet na dhageeffadha maaki dhageeffanna miyut dhageeffanna Lensa mute rafkas lensa habibti mute rafkas ante gidino bolesana mujawa gafada mujawa gafana mujama kana waga fanna ofsa mujama kana waga fanna inde kana makana lensa ambekita muchayo mute rafkas mute rawul gafadu lensa mute jedani lensa da mute rafkas tuni mujan ko jolle ke tokkot mati le wolbe wanti ku fakkeenya fi waan gurgurda fakkeenya wanti rakkachuu dandee akka nama tokko rakkachuu dandees rakkoon qabu garuu ammoo fakkeenya fi maatii wal beeka waan ta'eef maatii wal dhaqee wal gaafachuu danda'u wanti yoo rakkatte hunda miidhama sii galee katamaa wayite fakkeenya fi katamaa amma rakkanne ganaa miidhamdu amma rakkanne dhii fakkeenyaaf yaada fakkeenyaaf sin jechuu jira malee waan biraatti miti fakkeenyi maani rakkataa abbaasi jechuun ammaatiidha koy waasi gaafa obboleessa koo koy ganaa rakkatti obboleessa koo ganaa rakkatti guyyaa 8 dhageeffad ilmi intala durbaati turiitti tiru obboleesso achi keessa jirti qulqullaa'u si barbaada tokko tokko sitti mammale guyyaa 8 achi keessa jirtu isin maatiidha isin obbolaadha maatii wal beeka guyyaa 8 achi keessa teesse sichi rakkatti jechuudha irrakkatti barakinni si rakkina kiyyaan beekaadha bara eeshi maatii osoo bilbilte maatiin kan furmaata dhageetti immoo mooditora nakken meeshaa mililik dheessee asi komando keessa gale kanneen dadhamu tokko kan hatu isaan itti fufa dambeeytu mililikillee gara keenya san irraa goree deeme alamaarumaa dhiyoomatan argee bara walaa oromoo malee argeen beeku amaariffaa mashiroon bitaa Amerika में बरत दो आज शरों भी तड़ो ले वाला हम बेच मुझे हमारे नालों के इस दाना है उन्होंने हमारा अपना हम ना सको ना फांचाई ना तो ये ना के ना भी अब तू बनाना मिल लिख दे नानो से कमांडो गलत जिरा का बनाना मिल लिख दे से कमांडो गले को कल बार करना यो सुबह लेसना खान लेवल लेसना कखना याद मकान खतमा जदा थक्का गेम बे कोने खतमा अफान ओरोमोती मगाना वंदा फा को बिलबिल लाफी तिबरिye biraajirti bar guyyaa sagali waa kadhata at furmaan nati ko namicha san bilbilte waan kana sirreesi akka nama family walin lolle jetta male akkana nu takkasiino akkana nu akkasiisun dalagom kana suuta wal komattan isille gaafi isin karra galte komatta maanu himatta maal yette wal komachuun dandeet abu mucayyoon kana gubbaan kamtu dur akkami mucayyoo tana karra galchina radda lagi tokkummaa mooyeen mucaan oromoo bar anis bar kanuman jedhaayira anis bar kanuman jedhaayira waan biraa inuma amana kosa guyyaa 8 guutuun durbaati mucaan kun qulqulleeffachuu barbaada achi keessatti offataan baane ta'uu danda'a siigalee qulqullina dhiirarraan addattoo feeggattu qabdi jechuudha ilmoo durbaati jechuudha siigalee ilmoo durbaati jechuudha
osoo dhiira ta'e nama rakkisu achi barandaa bulaa harka nama jala qabdee kadhattee nyaata nuti ilmoo biyyaati fira gaafa jettu ilma nama saalfachiisaa nama yeellaasisaa nuti ka jedhaa jiru hulleen nama rukutii miti furmaata kaa'amuu fi qabu kaa'uu qaba namni dafee hatattamaan furmaatatti godhuu qaba. Sigalee malee nuti nama biyyaati jechuun akka itti rakkanne nama biyyummaa himattaa bara akka rakkina keessaa si baasuun malee akka geessee si rakkisuuf himati jechuudha. Yeroo tokko dhiifama naa godhi lakkoofsallee argadhee si barreessaa ture jalaanillee wayyee. Maallaa ergitaree? Yoom? Akka ganama abbaa waliin hin jira inni gara deemuu fi yaachisaa turre. Eeshi? Akka deebisu muramee fi maatiidha walii galee. Meere waa istaappiin kee? Kanaanuu sii kennina. Jechuun waan fakkeenyaaf dheengaddaa dikkeetti sobaatti ergitanii turtanii furmaatan goonee fi no foorjitiitti ergitanii turtanii. Hundumaa yuunivarsiitii qaba ishee kaawufii murtee erguudha. Kaawufii murtee naa ergi waan jiru adda naa baasi jechuun dheengadda mucaan ilmoo durbaati mucaa biyya keetiiti guyyoota 8 ol boolee keessa ilmoo durbaati waada nuti si barbaachisa waada nu eeggatti ati nama biyya keetiiti hojii hojjettu kana keessatti dhageeffadhu waan asitti himu dhageeffadhu na dhageessaa guyyoota 8 kana maaliif tursiisuun keessan barbaachise obboleessa koo jechuun ilmoo durbaati waan taateef tarii haadha warraa qabaachuu dandeessa obboleettii qabaachuu dandeessa guyyoota aga kana turu maa tursiiftanii jechuun akka nama tokkootti furmaata kaa'uu dandeessan maa guyyaa tokko kan guyyaa lama keessatti hin keessanuuf turtan. Innan si bilbile daarektiidhaan bar. Maaliin naa bilbil taree anuu si bilbila haalarraan si bilbilaa jira bar hin dandeessaa. Yoom buu taree makiinaa keessaa. Sa'aatii lama? Ammatti waan asi gaafadhe naa deebisuu hin dandeessu jechuudha? Maqaan biiroo keessanii maalidha? Jalqabni isaa silaansa? Biiroon keessanii maqaan isaa maalidha? Hello, bataafi jirru. Rakkina intala durbaati kan nuti dubbataa jirru. Obboleessoo bilbila narraa kaasi ana tokko maan qoy. Obboleessoo na dhaggeeffataa jirta. Sitti bilbilaan jira bilbila narraa kaasi. Ilmoon namaa guyyoota 8 ilmoo durbaa taate dirree xiyyaaraa keessa bulaa jirti waan ta'eef konkolaataa dhaabinaa asobsiisi furmaata jiru kaa'ii jechuudha wayya jedhaa tanaa barreessaa jirta. Bilbila narraa kaasanuma tokkummaadhaati. Anuma tokkummaa daarektii sitti bilbilaa jiru nama biraa miti. Bilbila biraatiin inni akka keessa boolee keessa nyaataa dhugaatii malee taa'aa jirtu. Bishaan utuu hin dhiqatiin ilmoo durbaati. Rakkataa jirtu furmaata tattamaa kaa'uu barbaadna waan ta'eef furmaata lafa jiru tokko bilbila kaasii naa himi jechuudha. Wayyee jedhe nama biraa see beektaa ilu gaafa nasii waa istaappii lakkoofsa biraatiin itti raqu. Hay jennaa wayyee naan jedhe. Waa istaappii biraatiin itti raqe ka. Galattiin jara ajaa'ibaati. Itti dubbisi ati mee dubbisi garuu akkanatti naa mul'atu. Gadi deemaa gootadha. Kaan isheedhaan itti deemuun barbaachisaa na fakkaatee warra eeguun barbaachisu. Kun waan qabatamaan lafarra jiru. Yaa kun isadha. Na sirreessa lafan ciisuun qabu bakka nooluun qabu jetti. Sigalee atamma garuu furmaata isiin lammanuu nuyi tokko nuti biyya tokkoon guyyaa tokko maa rakkifta biyya keete yoo isinii tokko ta'e. Deebisime.
ila tokkummaa waa wee beeki fakkeenyaaf akka miidhatoo ta'e abdiin kun obboleessaa miti badhaaneen hin jiraamti nu joo abdii obboleessuun nan beeka mana kiyyaan beeka badhaaneen hin jira akka nama tokko yoo miidiyaa gubbaa ta'e jechuudha ana ija kiyyaan hin agarsiis galee akka nama tokkotti si maala jechuudha isaan lama osoo obboleettiin xiyya rakkatee hafide katamaadha nu joo leqa tokkotu miiko jechuudha osoo naan jaani isaa miti waan barbaade illee ta'uu fi danda'a ani nagar dhugaas dubbachuu jechuudha beekullee miidiyaa kanarratti illee agarreelleedhaan dhugaan jiru kana akka nama tokko kun abdiin na beeka badhaaneen na beeka abdi ma obboleessi kun fakkeenyaaf obboleetti xiyya badhaanee katamaa fidee rakkisee jira abdi furmaani maal sunaan jedhe akka nama tokko gaafu osoo gaafsa nu miin dhagaaf katamatti illee bilbilee furmaata dhuun anaan marge kana yoo nama sheer na godhina Airporti kam jiru? Ilum malte Jordanitti lafa namni jirratti gatan boore Jordan keessa jirti bar. Oh, Jordan keessa jirti? Okay. Jordanitti gatani. Abo Jordanitti gatan geessani. Woyye. Imboyin obboleetiko. Imboyin action. Waanyaatte obboleetiko ati waanyaatte. Leensa. Beauty raba fat imboyin hin darba kunis hin darba. Kunis hin darba akka imboyinati hin darba kunis asitti na fulubbuun hin darbu. Qabeera amma na barreessaa jira jechuudha. Dikkeetti amma akka isii muruufi nan hordofa na barreessaa jira. Inuma galta. Abdii dubbadhu ayyee. Imboyin akkuma. Imboyin kunis hin darba. Hinduutu waa tokko hin taatu. Abdii dubbadhu. Teslaa galchaa ijoollee.